dhalattoonni Oromoo biyya Ameerikaa jiraatanii fi waldaan ogeeyyii fayyaa Oromoo idil addunyaa qindoominaan dhaabbata Project Cure jedhamu waliin ta'uun deeggarsa meeshaalee yaalaa dhaabbilee fayyaa naannoo Oromiyaa keessatti argamaniif gumaachuuf hojii hojjetamaa jiru akkasumas imala daawwannaa godina Harargee Bahaa aanaalee Baabbilee Gursumii fi Cinaaksan qophii keenya torban darbeen isin biraan geenyeerra. Qophii keenya har'aatiin daawwannaa hospitaala Dadarii fi gaara mul'ataa isiniif dhiyeessina. hospitaalonni waliigalaa Dadarii fi gaara mul'ataa dhaabbilee fayyaa akka naannoo Oromiyaatti riiformiiwwan kenna tajaajilaa fooyyessuuf bahan hojiirra oolchuun fakkeenyummaa qabanidha. Hospitaalonni kunneen naannoo baadiyyaa misoomaalee bu'uuraa gahaa naannoo hin qabnetti kan argaman ta'us ogeeyyii fayyaa fi meeshaalee yaalaa of harkaa qabaniin tajaajila barbaachisaa ta'e hawaasaaf kennaa jiru. Asii ka'een namni hanga adaree guutee maaqaraabatti nurraa du'aa jiran. Amma immoo egaa hospitaalli kun ijaarame. yaala harkachaa jirra waan rakkina hanqina meeshaa qabna hanqina meeshaa jira malee yaala harkachaa jirra dubartiin ta'e duratti karatti osoo deemanuun kaansileedhaan karatti osoo aanuu dhuma illee karaa ambulaansii illee gargaaramaa jirra eega hospitaalli kun ijaarame tajaajila harkachaa ni jira sanumaa amma rakkoo bishaanii ni qaba hospitaalli kun rakkoon bishaanii ni jira rakkoon ifaa gaara mul'ataa ni jira. rakkoo daandiitiis jira amma namni kun nama asii mariifar katabanii adiree ammallee ergu jira silaa meeshaan gahaan jiraate adireetti reefama ergama hin ergamu. Inni baay'ee isaa tokkoon jiru osoo hin jirru hin duutu yaa nama taa'umatti hin jira kan maanii fayyadamu jira kana irraa isin bu'umma ilmaati jabaattee taa'aa inuma fayyita jiran hanqanaa ol carraa ol maaliin barbaaduuba galatumaan jira malee hojjetaan kun isaa jiraatu isaan inni jiraatu. Huccuus kana irraa miicuu isaanii bishaanis kanaa bituu isaanii annaman qabu isaanuma malee maallaquma isaanii keessa isaaniitii namni har'a keessatti jireenya har'aa kana keessa jechuun namni keessa isaatii baasee waan namaa bitu hin jiru bara anumaaf bitan maal dhabee irratti maal alaa jira mataa sanumarraa jiran hanqanaa olgaa maaliin ta'e jechuudha rabbi nagaa isaanii isaa godhu mootummaa keenyaas rabbi nagaa godhu. tajaajila cibsanii yaaluu irratti amma tajaajilli jiru irra baay'ee haala gaariidhaan uummata haala waggaa tokko dura ture irraa simannaa gaarii fi haala gaariin sirriitti yaalamu jira ogeessoti olaanoolleen baay'inaan waggaa tana keessa atleast nam sadiidha bara darbee keessa duraan waggaa irraa sarjiinii tokko ture amma torbee kanarratti gaayinakoloojistiin tokko dhufe intarnestillee tokko qabna sarjiinis lama goonee jira. sababa ogeessotii duraan jiranii wajjin tiimni kaka'umsa hojii keessatti illee bareedee waan jiru haalli dhukkubsataan itti yaalamaa jiru haala gaariidhaan dhukkubsataan baay'ee fayyee mortaalitii hospitaala keenya ICU irra jirullee baay'ee akkasitti qannasnee jirra jechuudha. Haalli tajaajila inshuraansii wal qabatee sarviisni itti uummataaf haala ogeessotarraa haamilee fi mooraalii eegamuun hundaan eegamee haala saniin kennamaa jira. Hawaasni kun duraan jalqaba baay'ee tajaajilaman turre hospitaala kana waggaa 5 irraa dura achi booda CO'daanis meedikaal daayirektara meetiran hundi wal qabannee halkanis guyyaas iddoo deemnu qabnu iddoo bashannanaan jiru akkuma argitan baadiyyaadha magaalaan iddoon bashannanaan keenya miti kanuma hawaasuma kan tajaajiluudha yeroo asaa tajaajillee nama baay'ee sarviisa kanneenii fi tajaajila kanaan isaan fayyanii yeroo dhufan bakka miliyoona naa kanurra isaanitu naa caala maaliif namni tokko hojiin fayyaa yeroo nama yaaltu baay'ee hojiin fayyaa amantiin laallatu gurraacha diimaa hin jedhu saba laallatu humaata kan laallatu namummaa saabichaa waan laallatuuf yeroo nama yaaltu yeroo namni sarrabbii wajjin waaqnis gargaaree yeroo namni san fayyuu atillee baay'eetti gammaddaa sammuun kee baay'ee saasfaakshinii guddaatti argatti. Kenna tajaajila guujan ispeeshaalii dhimmoota oppiitii barkaabtaa taargeetii kaannee jira. Amma fakkeenyaaf nuti kan irra jirru tokko tuqaa lamarra jira. Taargeetii bira gahuu qabnu san bira hin geenye. Kana guujannu maali dhimmoonni rifaraaran gara godina biraa gara naannoo biraa gara magaalaa biraa deemu sun asumatti tajaajila argatti tajaajilamaa keenya akka nu dabalu godha. tajaajilamaa dabaluu qofaa miti amantaan hawaasni dhaabbilee fayyaatirraa qabu ni dabala. Dhaabbilee fayyaarraa amantaa qabaachuu qofaa miti baasiin hin taaneef akka hin saaxilamne hawaasa ni baraara jennee yaanna waliigala itti quufinsi tajaajila fayyaa ni dabalaa kan jedhu qabna jechuudha. Kenna tajaajila yaala fayyaa hospitaala gaara mul'ataa fi Dadar fooyyessuuf hojiin walitti dhufeenya ogeeyyii fayyaa fi hooggansa gidduu jiru cimsuuf hojjetame jijjiirama qabatamaadhaan hawaasni irraa fayyadamuu danda'u uumeera. Tajaajila kennamu wal qabatee akkuma hospitaala waliigalaa kamittuyyuu tajaajila mana kaardii irraa galee hanga
bara qorichaatti tajaajilli kennamu guutummaatti kennamaa jira. Kana gana jennu emerjensiin kenna guutummaatti tajaajila gaarii kennaa jira. Kutaan mana qorichaa, kutaan nikoo yookiin tajaajila yaala daa'immanii, tajaajila da'umsaa, ammas MSH kutaa tajaajila haadholee fi daa'immanii, ciibsanii yaaluu fi ICU akkasumas kutaaleen deddeebanii yaaluu hundi tajaajila guutuu kan kennaa jiran ta'uu isaati. Waggaa 4 duratti rakkoolee garaagaraatiin sababa of duuba deebiin haa ta'u garuu raawwiin hojiilee gadi ilaallu amma waggaa tokko asitti dachaa saniin dabalee kan fooyyee ta'uu isaati jechuudha. Kun icciitiin isaanii guddaan tokko ta'uu siira manaajimentii yookiin manaajimentii hospitaalaatii fi hojjetaan hundaa jiru guutummaatti qindeessinee bifa haaraatti leenjii yookiin riifoormii irratti eegaa leenjii kennee fi booda hojii bifa haaraan guutummaatti gallee raawwii gaarii kan galmeessaa jiru ta'uu isaati. Hospitaalli akka Oromiyaatti rakkoo bulchiinsa gaarii nuti ta'e baay'ee waliin rakkanne waggaa 2-3 hospitaala gaara mul'ataati. Baay'ee waliin rakkanne rakkoo bulchiinsa gaariitu ture mana kana keessa. Isa san furuuf jennee manaajimentiin biiroo fayyaa xiyyeeffannaa kennee tokkoffaa maaloo goone hospitaala kana jijjiiruu dandeenya hawaasni kun irraa fayyadamuu danda'a kan jedhu teenyee irratti mari'anne isaniin inni jalqabaa rakkoo bulchiinsa gaarii kan fide hooggansa mana kanaati. Hooggansa mana kanaati kan jedhuun hooggansa mana kanaa boordiin godinaa waliin ta'uudhaan fayyaan godinaa bulchaa godinaa waliin mari'atanii hooggansa mana kanaa jijjiiruun akka jijjiiramni mana kanatti dhufu godhuun danda'amee jira. Lammaffaa hospitaalli kun himannaa adda addaa keessa ture. Haga sadarkaa manni murtii olaanaa manni murtii olii jibbaataa daddacha jibbaataa murtii akkaawuntii hospitaalaa irratti kafaltii nama dhuunfaa karaa adda addaatiin baasiin irratti ba'e akka kafalu irratti godhamaa ture. Sanis manaajimentiin keenya murteessee liqeessuun idaa sun akka irraa kafalamu godhee hospitaalli kun sana dura qoricha deemee dhaabbata qoricha biturraa bitachuu hin danda'u ture. Yeroo ammaa kana qoricha isaanii akka bitatan dabalataan immoo hakimoonni hin turre ispeeshaalistoonni hin turre mana kana keessa ispeeshaalistoota amma ispeeshaalistii 4 qabu. Ce'umsa hospitaalotaa qulqullinaaf jiru hospitaala Alliyaansi Faar kwaalitii first phase, second phase, third phase jedhamu jira amma fourth phase irra jira. Hospitaalli kun egaa isa marsaa sadaffaa san badhaafamaa ta'e jechuudha akka federaalaatti hospitaalota akka Oromiyaatti dorgoman 13 keessa hospitaalli 9 badhaasa argatee jiru. Isaan keessaa hospitaala sadarkaa lammaffaa badhaafame keessaa tokko nuti hospitaala birrii miliyoona 2 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti badhaafamnee kan jiru ta'uu isaati. Kunis kan ta'e walitti hidhamiinsa tokko qaama mootummaa sadarkaan jiru kan naannootis ta'e kan godina hanga Oromiyaatti jirruun wajjin wal hubachuudhaan hojiilee hojjechuu qabnu karaa ifaa fi bilisa ta'een hojjechuudhaan. Hospitaala keessattuu ibiisiidhaan wal qabate hospitaalonni keenya madaallii ji'a 6 dabre kanaan keessattuu hospitaalli waliigalaa 4 teentoppii keessa jiran warroonni immoo piraayimariis fooyyarra jiran. Kanaaf isaan kan immoo garaagarummaa hospitaala waliigalaatiif garaagarummaa hospitaala jalqabaa kana jidduu jiru immoo dhiphisuudhaaf sirni deeggarsaa fi hordoffii keenya dhimmi boordi irratti idileessinee deemuu keenya laaluu qabnaa jennee ilaallee jirra. Kanaaf gama biraatiin tajaajilli nuti kennaa jirru kun high performance PHC uumne yogguu jennu uummata biratti hoo maaltu jira kan jedhu san waan ittiin madaallu qabna. Community score card kan jennu jechuudha. Madaalli yaada uummataa. Madaalli yaada uummataanis yogguu laallu ji'a 6 dabre kana keessatti tajaajilli kennamaa jiru hooyyee ta'uu isaa mirkaneessinee jirra hawaasa jechuudha. Hospitaalota naannoo san jiruudhaan kan deeggarsaaf hordoffii godhu kan riifoormii irratti deeggaru kan mentorshippii hojjetu kan waan hedduun gargaaru hospitaala Dadarii tajaajilli bakka sanatti kennamu baay'ee fooyyee kan qabu hakimoonni achi jiranillee ogeeyyiin achi jedhan yeroo ammaa keessattuu sarjiiniin bakka san jiru nama baay'ee fakkeenyummaa qabudha. Isaanis akkuma hospitaala gaara mul'ataa kan of course rakkoon bulchiinsa gaarii bal'aan hin turre bakka sanii rakkoon kumii ogeeyyii muraasa wal qabatu tokko turanii jiranii san rakkoo naamusaatiif dhiyaatanii tarkaanfiin bulchiinsaa irratti fudhatamee jira. Yeroo ammaa kana hospitaalli Dadaris riifoormiidhaanis hospitaala muuxannoo qabudha. Dabalata biiroo keenyaa qofa osoo hin taane warri ministeerii of eegillee immoo isaan bira torbee darbee dhaqee qabxii gaariidha kan isaan galmeessan. Kana jechuun riifoormiin maalidha? Tajaajilli kennamu fooyyee qaba. Hakimoonni hojii keessa jiru. Dhiyeessiin qorichaa fooyyee qaba. Meeshaan yaalaa hojii keessa jira. Haalli waliigala dallaa keessa jiru immoo hawataa fi bakka dhukkubsataan itti tajaajilamee itti fayyuu ta'uusaa namatti agarsiisa. Kenni tajaajila yaala fayyaa ogeeyyiin fayyaa kutannoo qabanii fi dhaabbileen fayyaa argamu qofaan hin madaalamu. Meeshaalee barbaachisoo guuttachuu fi qorannoo gahaa gochuun tajaajilli gahaan akka kennamuuf haalli mijataan jiraachuun murteessaadha. Dhalattoonni Oromoo biyya Ameerikaa jiraatanis hanqinaa fi qaawwa gama dhiyeessii meeshaalee yaalaatiin dhaabbileen fayyaa qaban furuuf qooda fudhattoota waliin ta'uun dirqama lammummaa isaanirraa eegamu gumaachaa jiru. Hundi keenya gama tokkotti iyyaa turre.
sun immoo beektaa faayidaa hin qabu. Namni waan muuxannoo inni barnootaan muuxannoo qabuun biyyaaf waa godhe jijjiirama fidaa kajuurrate. Lammaffaa immoo fayyaan kun gurraacha, diimaan jiru, kiristaana, islaaman jiru. So fayyaan ka hundaati. Siyaasaan biyyaa akka fedheetu yoo ta'e dhukkubni waanuma jiru ni jira. So akka namoota professionaala fayyaatiin nuti saniin daangamuu qabnu uummata keenya bira dhaabbachuu qabna. Kajuun jalqabnee oppaa wajji Oromiyaa fiizishaa wajji taanee waa'ee koovid irratti hojjannee turre waggaa koovidiin dhufuu achi booda waa'ee hongeetti. So wanni keenya dabalamaa dhufe jaarmeen ijaaramuun sun fi oppaa wajji walitti dhufuun gama Oromiyaa Health Bureau wajji waliin nu fide. Rakkoon uummanni keenya keessa jiru danuu yoo har'aan tana waa'ee gurawaa kan laallu taate namoonni araddaalee aanaa gurawaa jala jiran achirraa imaltaanii as dhufuuf karaan daandiin sirriin hin jiru. Deebii ammaas namni qoteen bulaadhaa yoo naggadatee yookiin waa gurguratee waa qabaate mere horii hin qabu ta'a. Yoo hakimaaf dhufallee aanaan isaanii bikka taa'u hin qabu ta'a yoo fira qabaate malee. Rakkooleen jirtu akkuma qolola shunkurtaatti hanguma irraa baqeessitee ilaaltuun hammaachaa deemtu waan ta'eef ka waa'ee rakkoo inumaatu sagantaa kophaa ta'uu qaba. Ilaamaa waniin arge karaa hanqina hojjettoota maan paawar ni jira. Hojjettoonni as keessa jirunillee meeshaalee garaagaraatii fi leenjii barbaachisu fi kunuunsuu irratti rakkoon akka jiru arginee jirra. Ammas biittituun hanqina doolaaraatii fi bikkuma sadarkaa addunyaa keessa jirtuun meeshaa dhiyeessii alarraa seenu baay'ee hin qabdu. Yoo qabaattellee waliin gahu. Oromiyaa bal'oo nama miliyoona 50 ol ka jiru kanaaf akka Dr. Boqonnaan itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa himutti hospitaala 121 jira jira. Magaaluma xixiqqoo kutaa Ameerikaa keessa jiru takka kan namni miliyoonni 5 keessa jiru hospitaala sanii oliifaatu argama. Kanaafuu biitti hundinuu rakkoo mataa isii qabdi. Kaasii kuni miizaana irra kaa'uun nama dhiba. Kanaafuu wooma dandeenyu maal godhuu dandeenyu irratti yoo fuulleeffannee irra wayyaana fakkaata. I think we align with the WHO goals. I also think we align with the UN Sustainable Development Goals, goal number 3. Karoora dhaabbata fayyaa addunyaa fi galma misooma itti fufiinsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii lakkoofsa sadaffaa irratti argamu waliin bifa wal simuu danda'uun hojjenna. Piroojeektii Kiyuriin meeshaalee yaala arjoomtotaa irraa argame sassaabnee dhaabbilee fayyaaf dhiyeessina. Ogeeyyiin fayyaa immoo meeshaalee yaalaa kana fayyadamuun hawaasa isaanii ittiin tajaajilu. Meeshaaleen yaalaa deeggarsaan argannu kun baasii bittaa meeshaalee dhaabbilee fayyaa kan xiqqeessu. Bajeta isaanii hojii tajaajila hawaasaa isaaniitiif itti fayyadamuuf ni gargaara. Darbee sababa hanqina meeshaalee yaalaatiin tajaajilli qorannoo fi yaalaa kennamu danqamuu hin qabu jennee amanna. Ogeeyyiin fayyaa gargaarsa kan biraaf osoo hin taane lubbuu baraaruuf dhaabbilee fayyaa keessatti argamu. Kanaaf nuti isaaniif carraa isaan hojjechiisuu danda'u mijeessuu qabna. Hiree mijataa fi haala hojiif ta'u argachuu qabu. Diaspora fi caasaa mootummaa jidduu qaawaa ture wal hubachuu waliin hojjechuu jireenya hawaasaa jijjiiruu gubbatti akka barbaadamu san hin ture. Jijjiirama kana keessa yoo xiqqaate immoo uummata keenya diaspora biyya alaa jiran fi kan biyya keessaa abbootii qabeenyaatis hanga danda'ameetu walitti hidhee jiruu fi jireenya hawaasaa kana jijjiiruuf hojii guddaa boonsaadha kan hojjetamaa ture. Keessaafuu bishaan gubbattii fi fayyaa gubbatti, barnoota gubbatti, dhaabbata adda addaa bifa bittinnaa'een osoo hin ta'in bifa gurmaa'een diyaaspooraan gabbuutee godina kana keessatti iddoo adda addaatti hojii bareedaadha kan hojjechaa jirtu. Kana gizeen jedhu ammaan dura hojii mootummaatiin kan aanuma amma jiru kana keessatti bishaan dhugaatii piroojeektii takka eebbisiisanii piroojeektii lammaffaa eebbisiisanii jiranii. Piroojeektii Kiyuriin kuni addunyaa kanarra biyyoota 126 waliin hojjetan. Biyyoota 126 waliin hojjetan kana keessa duraan Itoophiyaan hin turre. Haa ta'u garuu sababa ijoolleen teenya tan biyya alaa jiraataniitiin kan ka'e qabatanii dhufanii Oromiyaa keessa socho'anii hojii garaagaraa hojjechuu jiran jechuudha. Piroojeektii Kiyuriin kuni dhaabbata deeggarsaati dawaawwan garaagaraa walitti qabaniiti iddoo rakkoo qabdu hospitaalaas haa ta'u buufata fayyaatis haa ta'u gara konteenera tokkoo buufata tokkoof meeshaawwan isaan hin qabne filanii liistii isaan dhiheeffatan irratti hundaa'anii deeggaraa jiran. Inni kun waan gaariidha ka jalqabame
akka fakkeenyaatti yoo fudhannee Haramaa Yuunivarsiitiin konteeneerri tokko ergamee fi karaarra jira. Akkasuma Kombolchaa buufata irratti konteeneerri tokko ergamee fi jira jechuudha. San malee warri asas godhanii maal isaan barbaachisa jedhanii gaggeessan hedduutu jira kana adeemsarra jiru. Dhaabbilee fayyaa akka Oromiyaatti argaman meeshaalee yaalaatiin ga'oomsuuf hojiin hojjetamaa jiru bu'aa qabeessa akkasumas qorannoo fedhii irratti hundaa'in deebii gahaa akka argataniif Yuunivarsiitiin Harammayaa hojii qindeessummaa hojjechuun itti gaafatamummaa hawaasummaa irraa eegamu bahaa jira. Yuunivarsiilee biyya biraa jiranii wajjin warra giraantii adda addaa kennanii wajjin piroojektota adda addaa hin barreessine qorannoo fi qo'annoo hin gaggeessine qorannoo fi qo'annoo keessatti interventional jennu jira. Waan barbaachisu godhaa qoratantu jira. Ka akkasii akka ta'u hojjenna. Kana malee immoo dhimma hawaasummaa irratti qaama hawaasa keenya tajaajiluudhaaf kutatee hundaafuu carraa mijeessuu fi biirokiraasii biyya keessa jiru qaama bulchiinsa sadarkaa jiru wajjin hojjennee isaanii haala mijeessinee akka hubatanii namni siyaasaan gandaan waan adda addaatiin osoo adda hin qoqqoodin namoota gargaarsa xiqqollee ta'u biratti guddaadhaa bira gahanii akka tajaajilan haala mijeessinaaf. Keessatti kana gaafa goonu ilaalchi isaan biyya keenyaaf qaban ilaalchi hawaasa keenya gargaaruuf hawaasa ofii isaanii gargaaruuf qaban akka fooyya'u haalli mijataan ni jira. Yoo gargaarsa barbaanne gargaaruu hin dandeenya kan jedhu ofittummaa san keessatti uumuuf hojjenna jechuudha. Uummanni keenya yeroo ammaa kana keessa ka fedhu fayyaa isaa bishaanii barnoota. Sabni hin baranne hammam yoo guddates hoggayyuu faayidaan qabu biyya isaatiif ifii isaatiifis soo barnootatti bishaan immoo bakka deemne jaarsorraa fallaana yoo achi deemte cinaaksan ilaa olee hoggaa deemnu rakkoo hin jiru rakkoo bishaaniiti. Bishaanni jira baasuu fi maashina sosan irratti fayyaan immoo barbaachisaadha. Nama fayyaa qabuutu dalagataa nama fayyaa qabuutu amantaa isaa uffataa soo waa sadeen kana irratti karoorfannee jira. Namni nuti ilaaluu qabnu jiddugala kan godhannee sochoon uummata keenya. Yoo uummanni kan nu yaaddeessu taate siyaasaan illee namni gargar ta'u walitti dhiyaate fageenya lafaa osoo hin jenne bika garaan jiru miilli nanqatu jaanii saniini lubbuurraa hanga lubbuutti deemnee uummata keenya gargaaruu qabna jenneeti walis sissiqaa jirru. Sunsumni keenya wal qixatee distilleen irra taa'uu dandeessa. Jechuun maali? Oromiyaa Physician Association yookiin haakimoota waldaa haakimoota Oromiyaa ka hundaa'ee ilaa ammaa uummataa fi tajaajilaa jiru. Nuti immoo warri alatti ijaarame bara 2017 magaalaa Chikaagootti hundoofnee turre. Achirraa ilaa ammaatti hawaasa keenya yeroo weerarsa koovidaa ta'u barumsa adda addaa kennuudhaafin ammallee ogummaa qabnu hojjettoota mana dhaaba fayyaa keessa jiru. We're working very closely with the Oromia community back in the U.S., the diaspora community. At the end of this trip, and we have one more short trip in March. Hawaasa diasporaa Oromoo Ameerikaa jiraatan waliin hojjechaa jirra. Erga daawwannaa kana xumurree deebinee booda baatii bitootessaa keessa gara kanatti deebinee dhufna. Dhaabbilee fayyaa 37 Harargee eegalee Shaashamannee hanga Hawaasaatti jiran madaalleerra. Galmi keenya deeggarsa meeshaalee yaalaa kontiinara 20 hanga 44tti dhiyeessuudha. Kontiinarri tokko doolaara Ameerikaa 400 fi 50,000tti tilmaamama. Amma kontiinaroota 8 fandii argannee geejjibsiisuu eegalleerra. Kontiinara tokko geejjibsiisuuf doolaara 35,000 barbaada. Milkaa'ina hojii keenyaafis ta'ee deeggarsa argachuuf dhaabbata Islamic Relief, dhaabbata fayyaa addunyaa fi mootummaa Itoophiyaa waliin hojjechaa jirra. Hojiin keenya gara fuulduraatti kanaan hin dhaabbatu. Barnoota fayyaa kennuu fi ogeeyyii ga'umsuu irrattis hojjechuuf gamanumaan itti yaadaa jirra. Hojiin sirna fayyaa dandamataa ta'e dhugoomsuu fi kenna tajaajila yaala fayyaa dhaabbilee fayyaa fooyyessuuf hojjetamaa jiru rakkoo qabatamaan jiru furuu hawaasa fayya qabeessa horachuu dabalatee mirga tajaajilamaan tajaajila yaalaa barbaachisaa argachuu fi haqa qabeessummaa irratti kan hundaa'e akka ta'uuf haala mijataa uumuudha. Hojiin gumaacha meeshaalee yaalaa dhalattoota Oromoo biyya hambaa jiraatanii fi deeggartootaan hojjetamuu eegalees rakkoo jiru furuu keessatti qooda waan qabaatuuf qindaa'ee babal'achuu qaba.